Tepuna. Awalnya atau tio akan itu? Atau Tayo dikit. Dim. Kota. Akam jirtan ashama kabajamtoota fi daawwattoota YouTube channel keenya hundi keessan baga nagaan dhuftan isin jenna Yaasiin asitti argama Jaafeen asitti argama bikkiitti argamnu immoo bikka himamtuu miti jechuu Yaaska Qureshi Yeah man, my name. ya Maqaa akkam. Awo Yaasiin ayo irun tee tolte ka Tolte. wayya obboleessa kiyya hay awo ati magaaluma turte yoo makana dalayti Namirraa nyaata Rabbina godhe. Allah awo iru Yaasiin laala kono way Lalla. Nagenya Maybe ko also the shows. Dafa lala. Abba kaya biyane Tumanjo. Tepuna. awalnya atau tio akan itu? Atau Tayo the show. Dema. Dim. Kota. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Everything I do so instinctive and so passionate. Every word I move so descriptive like an adjective. I got a vendetta against people who patented being negative when you should be getting after it. I got facts over tracks, this and that. Spitting slow, spitting fast. I could roast, I could gas. Think I'm okay at last, but I don't know if that can erase all the past. And the pettiness, a reflection of the emptiness. Hilarious, you think you're worth my time, you're delirious. Mysterious, because you hide behind a fake exterior. Inferior, you know I'll always be a bit superior. Get off of me, this ain't no humble brag. I want you to hear words, you can say them back. I want you to feel free from the chains at last, and to believe in what you got, it was built to last, yeah. Now that I've been put through hell, I never got anyone's help. I had to do it all myself. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always Yaasiin oggaa silaan abbaa qabeenyaa fakkaata mee maal qabdaatiin kun Fayyaan qaba. wanni caalu fayyaadha Wanni caaloo fayyaadha. jettee Amma asii maal nimeeta? Namni gaafa miskiina abbaa qabeenyaa fakkaatu akka tujjaaramu abdii qabaadha. Namni gaafa uumaan qabne abbaa qabeenyaa fakkaatu yaada isaatii fi sammuu isaatu waan qabeenya qabu waan ta'eef jecha nama tujjaaramu. Gaafa ijoollee bar nama rifeensa qaamarraa qabu tujjaaraa taa'aa hin jaani. Wanni sun dhuguma. Wanni sun dhuguma. hayyee Irreedduu abbootiin qabeenyaa rifeensaa fi jechuun qaamarraa rifeensa ni qabani. hayyee Akkasii jechuu kiyya fakkeenyaaf araba yoo kan fudhatu taate akkasuma jechuun. kanaafuu deebisaan kana ta'a jechuu Garuu durarra fayya qabna. Kalamada ammaasii tujjaaramuun keenya hin oolu. Waan hin nafne jechuudha. bakka kanaafuu waan ati jette kana haa jala deemanii siin jaa Akkasuma kana. hordofaa qaama keessanirra rifeensa barbaada yoon qabaanne fakkeenya tujjaarummaati yoo jira Yaasiin Fakkeenya tujjaarummaadha yeroo. akkasii vlooga isin waraabu jirra Arraan dalagaa bikka ajaa'ibaa dhufne firoo. Maashaallah sammuun tiinyaa'u yaada bareedaa yaaduu eegaltee jirta. Silaammaan tana dirree dhawaa keessatti yookaan kaan immoo bikka waa rabshaan jirtu keessatti gaafii akkanaa na gaafatte. Deebisaan argatu. Faallaan si hojii haasawaa. dhugaa hunoo haalaan bishin Bikka jaayiti lafa nagayaatii fi bikka rabshaan hin jirre gisee dheeyite yaada bareedaa barreessuu dandeessa. Kitaaballee dubbisuu dandeessa. dhugaa Akkasumatti illee sammuun keessi qabbanooti. Dhugaa Tasgabboyteeti deemta. Wanni haasoytus tasgabboyteeti haasoytaa jechuudha.
Miidiyaa irratti firoon qalla ture. Amma immoo ganda guutuu na diroo fiiguu gee. Akkuma miidiyaa ammaas hin dulloomu hin dardaroon. Nis hin gabbaddu. Maqaan keenyati? Ani Sabii Naashuu jira. Atiyoo? Inni Asirratti Abidin. Atiyoo? Maatu seen. Atiyoo? Atiyoo? Hawwa maqaa qabsaa'ota amantaa Islaamaa qabu. Hundi isaanii waan ajaa'iba isinitti wallahi. Maashaallah. Maashaallah. Oh, akkuma ol baate qoodabi. Maashaallah. Galatooma hedduu. Galatooma. Ammallee. Sin jaalladha. Ayyaa. Biyya keessan hedduu bareeda magariisa waa hunda qaba. Baga asii dhadhalatanii honoo ijoolleen tun asii dhadhalattee ijoolleen babbareedduun isin agartan tun maashaallah tabaarakallah. Haaloo saalan nagaa. Jirtaa? Jirtaa. Nagaa nuti? Ayyaallah. Honoo akkanatti ooyiruu keessa jirra. Ooyiruun tana fakkaatti. Eessa bakki jiru? Ganda diin. Ganda diin jaaniini ganda kana. Diini ati? Ganda diin. Ganda diin jirra. Bakka wannaatiin. Bakka maali? Bakka gandeelaa gadi goran jan. Bakka gandeelaa gadi goran. Gisee akkana gaddeemtan harka bitaatti eelaa jira. Kanaafuu ganda diin eenyuun beeka dhageen jiru ooyiruu sanachi. Oh, shitaan tufaan taate kaa. Taatee maashaallah. Maashaallah tabaarakallah. Yaallah. Allah maashaallah bishingaan. Bishingaan maashaallah. Caamsaan nuti turee akka malee nu bakka. Amma mee guutaa gaabiin isin gaafadhe isin hundaa oqotaa akkana. Asa dhaabbadhaa hundi keessanuu. Muuziqaa san dhaamsiin. Haaya gaafiin isin gaafadhaa. Gaafiin kiyya akkana jaa. Gandi kun ganda diinii mire. Rabbi nu gargaari. Ganda diinii? Dura maaliin na beektanan viidiyoo maaliitiin dalagan? Video duraan Duraan diraamaa amma? Frankie. Ammaa soo waan biraa? TikTok irratti maaliin dalaga? Gaafii. Gaafii maali? Gaafii waa'ee saabaati. Na beektanii jirtanii? Amma duuba gaafii waa'ee saabotaatiin isin gaafadhamoo waa'ee nabiyyootaatiin isin gaafadhamoo waa'ee ooyiruu teessaniitiin isin gaafadha. Waan feete? Yaaboo taa'e? Haaya. Gaafiin kiyya gaafii ooyiruu teessaniiti. Ayyee. Fakkeenyaaf ooyiruu keessa osoo jirtanii Ayyee. hattuu tokko yoo agartan maal gootan? Hattuu. Yaa gaafii jajjabduu illee. Anuma isin raadiyoo gaasaa. Amma laal dafaa viidiyoo kana hawaasni guutuun ni arga booda. Hattuu tokko ooyiruu teessan keessa yoo argitan maal gootan? Hattuun san nama Oromooti, nama keessani fakkeenya nama Gandaati. Maal gootan? Isaa jimaa hatu jiree. Qabnee qixaaxinee gadi. Dhaaboo otoo hin jirjirin. Jalqaba irratti gandee kun ganda diin ja'ama. Ganda diin ja'ama yee. Wanti ganda diin ja'ameef jalqaba irratti hin seemu. Haaya. Abbootiin teenya. Haayee. Yookaan warri nu duraa gurguddaan hedduu diin kan hordofan. Okay. Gandummaan kunuu bakka wanti itti as dhufanii itti qubatan. Osoo diin barsiisaniifi. Haayee. Diin barsiisuu irratti. Haaya. Mootummaan fidee gandaa kana qofsiise. Maashaallah. Kanarratti jalqaba irratti yoo akka shari'aa deebine. Haayee. Yaqxa'oo eeydii himaa jaa rabbiin. Haaya. Harki isaan lamaanii muramuu qabaa jaa. Hattuu sana jechuun. Hattuu. Haaya. Gartee wal faallatti muramuu qabaa jaa. Haaya. Nuti ammoo gartee waan kaa gartee ammaan tana mootummaan gartee
islaamaa nu bulchuutti hin jirreef Hayyee. hoggaa hattuu qaban Ah. aboo urutii yaafee seerta akkamma jiru haa ni qaban arda geessan Hayyee. ardaan fuuteeti ciraa irtee inni qabate wajjin Hayyee. akkasi gartee Akkanumatti jechuudha. ragaa wajjin akkanatti kammati gartee qabdu kanatti Haaya. ragaan akkasitti moggaasanii hidhan Haaya. ammoo gariin namaa hamaan gaa achiin nu eeggatu sanuma dura dhukkee irraa kaasee Ni jeesaa jechuudha bade. ilmaan ijjeesaa Kajjeesu ni jira. hedduu jira. Haaya. Muruufaa jira. Eh? Harka irraa muruufaa. Harka dhiisu shari'aatiin nyaajjaa. Ka shari'aatii miti. Amma namni yoo gartee uurusaa keessa qabe aaree faa bakka dhahee ajjeesuu jira. Laa ilaaha. Gatti ajjeesee illee hidhamee sabana kana beellee ni jira. Ganduma kanatti. Ganduma kana. Duuba namni biraa kaatu sunuma jira ammas. Hayi ammaa kana. Dhugaa rabbii. Laa. Dhugaa rabbii akka rabbiin harku. Hayyee. Ammaan tana jimaa kiyya hedduu haatanii jiran. Amma kiyya. Amma zabana kana zaroota yeroo Osoo kana. kijibaaf hin jenne kaleenii haatan dhiingadanii haatan wal jira. Laa ilaaha illallah. Garuu odoo rabbiin kiyya gartee nagarsiise an garuu rahmataan karadhaafiin jaawalmaa. Yaa rabbi yoo gartee inni kun dhabaaf kaatu taate itti kannii. Yoo ammoo baxaraanummaa taate yaa rabbi namaa isaanii darariin jeetiin kadhachuu jira bakka. Amma mee hatichi kun viidiyoo sana ilaaluu dandaati. Haticha kana maal jettaan ati? Awoo rabbi isaa qaceelchu. Yoo rabbi sodaate jimaa ka jedhiitiin jettu neeti. Lakki. Wallaahi billaahi rahmatuma isaatiin rabbiin imaana qalbitti yaada. Irraa haadhaabuu jechuudha. Haa dhugaa keetii. Wallaahi hattuu yaa'oo jimaa kana namni kun mee akkam itti lafeetii waa meeqa hojii meeqa itti baasee. Anfaan sanuu yoo kan jalatti guuruu jira jii zamana kana. Haa yaa'oo. Adiirran kiyya kana jalatti hattuu kajimaan hattuu nyaattu jalatti gahee guurtaan an jan. Niin guuraa maaliif? Raamanni isaa bal'aadha rabbiin irraa naa dhorkus ni danda'e. Dhugaa. Sani rabbumaatti qaddaree akka rabbiin irraa naa dhorku imaanii isaa guute. Eenyu siin jaallate maqaa kee? Maqaa kiyya jalqaba irratti adinaan aliyyiin naan jan garuu qoosaas ni qaba gaa xiqqaa tokko. Qoosaan kee maal jedhamu? Kaachaa naan jan. Kaachaa. Yaa dhaggeeffadhu yaa haticha jimaa kaachaatu jiru. Aboo rabbiin si qabnee jirraati jimaa adinaan kana dhiisii jalaa gali gurbaa. Hayi. Mee nam gurbaan kun du'aa isii godhu jira kaati jimaa isaa hatu jirtu. Yoo dhiistee moo maal qabame? Nuti viidiyoo keenya nama hedduu laalamee ta'a. Jimaa gurbaa kanaa dhiisii yaa jimaa biraa dabaluu feete. Amma waan si ajaa'ibsu mana bulutti hin jiru. Ati. Eegaa uuroo keessaan bulu jira. Wallaahi si azabee jira. Akkana ejjaa rooba jenne. Azaba wallaahi jenne. Ala waliin bulchinaa please. Hatuurra takkitti ma qabdu hundee takkitti qabdu jala dalagadhu. Haatis dhiirota yakkasaatti. Way maal jimaa namaatiif wanti namaan seenaa. Gaafa qabamtan ammoo tadhumaati beekadha nama asitti illee yoo fadhan nama jeesan jaanii. Yoo fadhangaa haaree si qabeessa harkaan baatu. Ayyoon qabanii najjee. Hattu onnoo laal. Kanaafuu yehee firraa dhiisaadhaa hattummaan karayyuutu nama baaftu. Dhiisaa rabbi jaa kunoo jimaa namni kana bareeffatee laal ooyiruu. Amma barana faa akka ajaa'ibaatti ooyiruun babbareedu maashaallah tabaarakallaa. Kanaafuu fagaadhaadhaa hattummaa dhiisaa kalaas. Magandii kun ganda diinjaamee akkamitti isin jimaa namaa tamboo kayroo kiraati dhiisaa. Imaan hin qabne jiraamee namni bara. Imaan rabbi fuudha. Assalaamu alaikum isin jaa. Xiqqaanis guddadhaadha. Guddaanis karaa biyya bulchuutti ol siqaadha. Rabbi isin haa gurguddisuu hunda keessanuu inshaallah nageenyaa tura.